Nageenyi waan hundaa nageenyaan ala oolanii galuun hojjetanii jiraachuun hin danda'amu. Harri qaammeen sadii guyyaa nageenyaa akka biyyaatti moggaafameedha. Wal danda'uu, wal kabajuu, barumsi, beekumsi maddeen nageenyaatis jedhameera. Kabaja guyyaa kana irratti kan argaman Pireezidaantiin Federaalawaa Dimokiraatawaa Riippaabilika Itoophiyaa Saahilawarq Zawudeen hojiiwwan nageenya ibsan magaalaa Finfinnee keessatti erga daawwatanii ergaa dabarsaniin መንግስታችን በወሰነው መሰረት ጳጉሜ 3 akka mootummaan keenya murteessetti qaammeen sadii nageenya Itoophiyaaf jechuun moggaafameera. Asis kan dhufnee fi kanumaaf nageenyi dhala namaaf guutuu addunyaa irra jiraatuuf baay'ee barbaachisaadha. Nageenyaan ala fagaannee imaluu hin dandeenyu. Magaalaa Finfinnee keessatti daandiiwwan siidaa goototaa maqaa garaagaraan moggaafamanis kanuma mul'isa. Seenaa darbee dhaloota haaraa dhaalchisuu fi barsiisuuf itti hiqnee yoo ilaalle waan hedduu irraa baranna. Har'as guyyaa nageenyaa kabajaa jirru waraanarraa nageenya filannee oolii bulii hawaasaa tasgabbeessuuf imala jalqabame ta'uu jedheen amana. እርምጃ ነው የተወሰደው ብዬ አምናለሁ። Nageenyi hunda dursuu kan eeran Pireezidaant Saahilawarq Itoophiyaan duris ta'e amma biyya isaanii eeggachuu irra darbee ergama biroo akka hin qabne hubachiisuun har'as yoo ta'e hiikni nageenyaa jedhu. ይህንን ሰላም ለኢትዮጵያ Guyyaa nageenyaa Itoophiyaaf guyyaa ittiin kabajnu nageenyi waan qaalii dhala namaa ta'e kan itti ilaalamudha. Waggoottan lamaan darban waan hedduu dabarsineerra. Kanarraa waan hedduu baranna. Ammas waraanni dirqamnee itti seenne waan seenaa durii irraatii adda miti. Dhimma birmadummaa biyyaa wal qabatudha. Nageenyi waan guddaadha. Kan yeroo jennu kan gubbaarraa nuuf kennamu osoo hin taane kanuma keessa jirru kan itti fufsiisnus. Dhalli namaa hojjetee dadhabee kan itti nyaatee dhugee gammadu yoo hojjenne nageenyas keessa jira. ሁኔታን መፍጠርም ማለት ነው። Nageenyi dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti waan hundumaa kan dursuudha. Guyyaan har'aa qaammeen sadii yoo kabajnu nutis waan dabarsinee fi fuula duraas madaallii keessa galchuu qabna kan jedhan ammoo ministeera nageenyaa Binnaalf Andu'aalam turan. ዛሬ የሰላም ቀንን ስናከብር har'a guyyaa nageenyaa yoo kabajnu hundi keenya wanti yaaduu qabnu nuti Itoophiyaanonni seenaan nageenya akka barbaannuu fi biyyis barbaaddu ibsamuu qaba. Itoophiyaan biyya waggaa dheeraa fi nageenyaa fi birmadummaa ishee eeggattee har'a geessedha. Nageenyi waan hunda. Nageenya malee wanti hojjetamu hin jiru. Biyyi nageenya hin hawwine hin jirtu. Jiraachuuf nageenya barbaada. Daa'immanis dargaggoonni ga'eessotaa fi maanguddoonnis yoo nageenyi hin jiraanne jiraachuun ulfaataadha. Kanaaf nageenyaaf jecha aarsaan hin kaffalle akka hin jirre carraa kanaan sagalee addunyaatti dhageessisuu qabna. በዚሁ አጋጣሚ ድምጻችንን ለመላው ዓለም ማሰማት ይኖርብናል።